Julia tanas rabbiin garuma keessa mana baalagummaa dalaydaatti barreesse. Taanillee garuma keessa masgiida dalaydaatti barreesse jechaatti amantaati. No, injiru wanna kasi. Tana jechaa jirra. Wanna kasi injiru. Tana rabbiin waan hunda beeka garuu mootii barreessaa jecha An itti nama naamsa. Ati yaada keetu. Yaada keetu. Namirga qabda natti That's not fair injirtu. Itti amanuudhaaf immoo pointii fiduu qabda. Pointii qofa osoo hin taane laajikii fiduu qabda. Laajikii qofa osoo hin taane evidensii fiduu qabda. Evidensii qofa osoo hin taane you have to have a common sense fiduu qabda. Because you can't just an itti namana yoo taate you're not bringing jalqabaas hin qabdu maayyis hin qabdu jechuudha qilleensa irratti hafta. So you're not making your case. Case yoo akka itti amantaate maaliif itti amante akkamitti amante maalirraa kan kee pointii kamirraa fidde evidensii kamirraa fidde Garte, you have to compile your evidences to the degree that you have to make everybody believe. So, sunja chuma de chute. Garu akaramati anitina mane tate emotionally tachu garsisa. You not akka garte samunte logic idan deman jure garsisa. Akka garte kapso barachu oson tane ati garte dirkem se garte kapso garte wali naman do kana garte ana mo dirkam mo kaba Islam khesati. No. You must learn. Duga berbadu. Nanti duga berbadu. Duga berbadu rafu mo samunte banamu abdire. Okay, hanke khana rayo khane atiam warabbi nimberresin tatatu jiraja chujurtabar. Sati. Ega nimberresin yo jete warabbi nimberresin tatawu jurtu jiraja chugar. Sifidu jachesu pointi su sifidu koi nega. Najmi wanni jechu jirru rabbiin lohal mahfuz irra katabe miti garaa haadhateetii keessa dirqama sirra katabe sandidu jirra nuti lohal mahfuz irratti jire addunyaa guutuu katabe lohal mahfuz katabe garaa haadha katabe jira garaa ta hadiisa 40 kunuma 40 ma keessa jiru khagaratti ergame akkasitti katabe akkasi kitaabni isaa gizee warra azaabata beeyta hadiisa isaa maalif didda barra kon hadiisa sanii miti barama wanni irra wal qabu jirru exactly hadiisni sun fakkeenyaaf yoon jiran hadiisni sun yoon jiranne let's say injiru ajanno rabbiin hin katabne waan ta'uu deemuu fi khata'uu hunda drogi waan ta'uu deemuu fi waan hunda katabe free will nu kan nebbalay saqi for us to do that wanuutu godhee badii seena malee badii rabbiin irratti hin katabu osoo hin godhin ammaan tana malaayikaan bitaamir gaanura jirtu maaliif barreessitire eeg ibsa bakka amata kum shantam jaantana waan takka kannaafi rabbiin amata kum shantam dura qalamaa jajeesi jaan okay Takkafa osoo dachiifisa min uumini jaan ummatuma kana yoon gaddeebi'ee gaafadde amata nuti aduu fi jaalla kaawwan akkasii miti amata kan baana rabbiin hin galleef amanni rabbiin baanu amata kame ama kum shantamii rabbiin haasa'u jiru kun amata nuti baatee 12 lakkaawwannu kanammoo ummoo khabiraatiin namaan galle Allahan subhaanahu wa ta'aalaa gaafa waan san godhu maal akka godhe nuti ni beeyna namni tokko kabee kun jiru Enyu kana mali kana khagode namni tokko khabe khunjiru ta kanaji tabirati talamada wonni nabi khu qabdan Allah subhanahu wa ta'ala gafa wan san katabe jen Rabbi subhanahu wa ta'ala wan dachi tana khaysa taha fakenya dachi tana khaysa zina jira tak na kabadan dogorina halali jira lam zina fi halal wajide man okay kindi gode zulmi jira haqa jira lama Kijibaa jira dhugaa jira seedii gara laafintii jira gara jabeenyaa jira waan kana hunda rabbiin akka jiraatu godhe waan kana ammoo rabbiin nuti irra nu fide malee isinii godhaa miti obboleessoo kan nuti ummata filannaa qabu bar nuti malaayikaa mi bar sigale yaa amza filannaa ni qabna waan amma jettee kana duba ustaada gayaa miti nuti ummata filannaa qabu jechuun kun deebisaa yaa nita hagaru laal maaltu namarra wal qaba bita wanni namarra wal qabu yoo filannoo qabaanne najmi khii namnummaan akka fatii confuse no godhe arran hoggaa qawween jee bravo qawwee jaa qawween ammoo jee waanuma nuti jenne jechuudha waanuma nuti jennu jee akka hoggaa nan jee naan jaa boodarra deebi'een na harka qabu mataa jee qame wallahi fatiin barbaadii na wajjin gaafataa No, isin bar wanni jechuun jirtan bar rabbiin duruunuu warra azaaba seenuuf jannata seenu duruunuu filee achi ka'ee jira addunyaa tanarratti dalagaan an fadhe yoon hin dalage faayidaa maal qabdisaniifuu itti dhiisaadhaadhaan isin kachuu jirtan. Haya meefati karaa gabaabaanin si. Akkasii miti abdanaa taatana. Narraa fuudhi gaafati. No akkasii miti kaatana. Narraa fuudhi mi ammumaan si meera deebi maal jettasi? Jechuma sanu ammaan si jaa narraa fuudhi fati. Fakkeenya. Abi lahabni beeytaami tabbat yada abi lahabin kajaaninsa.
Amma Abii Lahab Rabbii garaa keessa jahannamitti katabe moo ifiif dalagatee harkate? Dalagatee harkate. Immoo gin rabbiin ni beeka. Durumaanuu gin rabbiin ni beeka gaafa garaa keessatti itti katabe. Noolejii rabbiin namni dide jiru Fati. Noolejii rabbiin namni dide tokko hin jiru. Bar noolejii rabbiin jennee Fati. Amma Abuu Lahab jechuun garaa haadha isaa keessa jahannamirra katabamee jira moo ifiif gabbu'ee dalagate? Najaab dhiifama gaafadhe isa. Dogongora irra jira obboleen kiyya. He was right. He was right. Rabbiin guyyaa 120 like within the mother's womb achirraa jalqaba. Wanni hadiisni kun sirriidha. Mucaan sirriidha. He was right. Bakka tana nin fida. He was right. I give you the credit. You were right. You were right. Kunooti. Hadiisuma arba'inaa kan amma jenne baase yaa. No. Garaa haadhaa keessatti waan katabuuf dhaggeeffadhu. Provision, lifespan, deed jedha. Waan garaa haadhaa keessatti osoo ati gadi hin bahin Rabbiin qaate angel ergee maleekaa ergee garaa keessatti sii katabama. Waan ati gootu hangam takka jiraatta, hangam yeroo tam duuta, you know what I'm saying? Jiruu tee keessatti waan ta'u cufa gartee lifespan gartee garsiisaa jira. Breakdown godha garuu ni caccabsa deebi'ee keeti breakdown godha. Whether the person will be eliminated happy ja paradise ja or miserably hell. So yes ja it is written ja, but here's the key point ja. Bakkiteen key point ja. It is written because Allah already knows the person will freely choose ja. Rabbiin ja. Nama kana gidee godhu wanni ifiifuu choice mirga ifii filachuu ifiif godhanii ja Rabbiin ni beekaa ja. Akka isaan filatan waan sun garuu choice itti dhiisaa jaan akka isii filataniif choice kannaaf ja. Tanuma jechuun jira nuti qawwee tanuma jechuun jira. Halammadaa deebe no akkaataa inni jeesirri garaa keessatti katabu wanni cuftinu maal ja. When someone says ja, the position was written to be that ja, and the most dalalama why dalalama tin gaafat tamasgida dalaydu fi tagagarte da bunna beeti dalaydu retin point gaafat. I asked the proper hadith what Allah said about that. They are bakte tanarati forcing goduja so point in asrati fidu barbade they are missing something very important thing ja. Islam does not say that Allah forced her to sin. Rabbin forcing godu sin godu dafi sinja sun choice siti. Garu Allah ni beek Rabbi ni beek akasin sin godu mo. Karte. Islam says that Allah knows her choice before she made them ja. Rabbi ni beeka ja oso isin garte ga murti sun murteeffatin ja. Malja, Islam says ja Allah knows her choice before she made them ja. There is a difference between ja.